isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessootti ol hin ba'u. Lammiin koo duruu gadaa bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessootti ol hin ba'u. Irreechi waggaa waggaan dhufa kan rabbi nu ga'uun horar sadii geenye ora finfinneetti wal ga'u. Irreechi waggaa waggaan dhufa kan rabbi nu ga'uun horar sadii geenye ora finfinneetti wal ga'u. Biyyi hamaan teessootti ol hin ba'u. Jabaatu marsee shaggar jira homtuu si gada'uu jira fuullee mormoo hamaan teessootti ol hin ba'u. Innaanuuf guddisi jabaa bulchi jennee si kadhannaa kan dabees qajeelchi uumaa guddaa si tabdannu. Irreechi waggaa waggaan dhufa kan rabbi nu ga'uu horar sadii geenye ora finfinneetti wal ga'u. Deebi'aan nuuratti irreechi uumaan deebisee. Guyyaan nageenye ijjinu imimmaani buunyee sinophaafannee oromticha urjii qabsu sitturee nuuf abdii guddoo nuuf awwaadhu si waamna sagalee si bakka jirtu jiraachuu kee na shakkinee ndoota jechuun alfaatu. Marsee biyya lafaa marsee biyya lafaa marsee ansuman barbaada suman barbaada. Marsee biyya lafaa marsee ansuman barbaada. Jaalladhi gammada naaf jecha dhabamtee naaf dhokkattee naaf jecha dhabamtee naaf dhokkattee. Saba gocho bonsia angol mesetea Romo ma kofanya kamnan ke komo nagan bahe galo nafsis na Romo besite boran kapsoti kame ke enof tul kota ke enof tul kota la yo te diga mea. Siyasa na kesite ina oromoti ukate
geessite dungoon dimokiraasii eegaasin qabate sagaleen uummataa nageenya argate. Beensi faana injira of duuba keellaalin bakkalchatu sirraa ifgataa keetumaan yaa'eetu deeboo bilisummaa situu galmaan ga'e. Garaaf garabadii ilma dhugaan diige Oromoo turkeessee bilisummaa deesse kan taane taasistee fagoo dhiheessitee saba guutuu boonsiyaa saba guutuu boonsiyaa seenaan galmeessitee. Raata badeemnee akkaan seennee qiilee Dantii gabaabaa fi qajeelaa nuuf fiilee leenca qabsoo sabaa itti gootee bifaa nurii bilisummaa adda keerraa ifa nurii bilisummaa adda keerraa ifa. Seenaan galmeet goota sanyii goota dukkanni simbariit kayoon kee asheeta maaf nulla meesinee hatii juuha deesse. Maafin addaanee bullukoon kuni indaaruu mana abdadde maala yaaddeessa ayyaandoon suni odaa karra koo duraa eenyutu dhufeetti dhibaafata qortee ganamaa male eenyutu cabbiisitti caamsata odaa kuni abbaa qabdi beekacha. Odaan kuni eemirkiin kuni jibuun kuni eenyudhaan kuni si jaalatti hayyuu nasaasa dhugaa jallattee sororsa gumee fi gumaani baasa harka dhiige qulqulleessa. Odaan mallattoo biyyaati ibsituu Oromummaati jirma tokko damee sagaleeti kanaanistuu ilmaan Oromooti. Simura atolake oda jarra tokko buugodaantu si jaala bula bare odaangi nyaaso gumabo bee lammiisa gadhiisa ilmana maali mukti rabbiillee jabbii roobu deessata. Dagai,
uumamni dhaga'i gaafatti nuu dhaga'i roobi malkaayaa yaa abbaa gabbisi bokkaa nagaa roobi bokkuu abbaa moosi hayyoota keenya nagaa godhi yaa rabbi gannuu dhaabe kaasamaa utubaa malee dhaabee ardii isaa malee diriirse kaayoo teenya irratti bal'isii nu bulchi akka gaara dhaabii nu bulchi nurra tursiisi yoota keenya nu tursiisi mirga nu aansi aasida keenya bitaa aansi kan ol nu fuute gadi nu deebisi keenya boqarree keenya rabbi nu haa ulfe nu haa bulchu hayyoonni nurra haa bulan doktoroonni nurra haa bulan hawwanisii keenya nurra haa bulan abboonni keenya nurra haa bulan abboonni amantaallee nurra haa bulan namni naaraa rabbi nu haa bulchu toltu Ilteerinna Fatima ni dhaga'i Fatima kadaan dhaga'i kadaan wajjin dhaga'i Dololoo yaas yaa agabbisi Doktaa roobsi Doktuu moosisi gadam nu bulchi gadaa nu mul'uusisi Oromoo biifaa ta'i biiftuu ganamaa ta'i ejersa gaaraa ta'i homaas hin danda'ini homaan bir'atini zaman hundaan dhidhatini abaartu ballees eebbiftu barsiis ariituu dhaqqabi eettu galaabayi toltu haa qabattu baddu haa hanqattu kiyya kana haa ta'u karabbi akka kana lama haa ta'u. Istaan Hati ani dagai, nafti dagai, daboji dagai, loyas, yang kapis, jadi sanggup, sanggup untuk, mau bifatai, itu kada matai, hari itu dakam, itu jalabai, wakara kasatai, karawuran tai, rumah kena merah pulabis, rumah tukatau, dua offer, tu kada rumah dagai. Fate wa inni dagai wa kauma wa kasami utura mare ramne wa kabeti isa mare dirite wa kakanya shanani wa kauda shanani wa kabuku shanani wa kakanya shanani wa katokucha kamana godane goma sudanne kakende fitanne kaume ni banne sikaranne nu dagai agetu nu fawatu daga no chite daga nu bulchi daga gora nu bulchi daga gora nu bulchi dia tela dia daga tasisi oromo abantu ko tasisi oromiano misosi ato tuke ilma nappa kada notisi onnu gabi data jeti jolente ilma appa kada jenna me harta ulla kabafi gadara ni sahabatu ilma nappa kada ni sahabatu oni sahabatu bakeni de buti kana ni de buti wa ni sahabisu suratu wa isayani haebu ilma nappa kada tartirulle kabate marara pinu hadisu ara isakiyatu arama jala kadidachasi dafati kadidachasi yukabida dafati kadiditi nagajara dawarsi oromo waqatti bulchi warana kakesi gadabiti nugalchi gadanu unnusisi sumarti ambala bulchi yanta harange bulchi tantiyo kole bulchi otiyo kampara bulchi kotabirpa bulchi jifu tuli tuna dina digi oromo bifatai bintu ganaratai kormanyaratai ejen sagaratai abang tumalesi ebintu baramsi romanaganu rob gorendoyasi ya gapisi kokomosisi yatetichi ejentu robasi tentu hagabattu hagat Nau baca ijazah tidak nambisa guraji gara-gara tu kici makare bawa tu cuma malera dalam diri sana lelite wani jido gurati wani beku guraja wani kala cakka tu wani sadang berana sadang dara wani gara-gara guraji wani baca gurasu wani sade tambe tu wani sade dara wani mata wani wani jafe cuma wani hoda jani wani kana mundu mau merah merah jaga mau dam sawado domongara siragara dia kenya bi naga hagen nikanyana wadu jaganyana wadu odadana mo ipadana mazelyane dechna dare odiye namara tabun atino gole tabun gole gole tabun isangale tabun oromongada tabun gadanu rahabun robe rafana ge margale dinage aladana gude buddha
Ilaale Abdul Mujib, Oromo wajib maafkan tangan dia tidak radulan. Abe Abdul Mujib, bubur jalan haga, orang jalan haga. Alga cuma lagi nafsi, gambar cuma lagi udah di sisi. Kenya orang juga, lagi tinggal. Api itu, leda untuk dia waktu sering lagi. Tadi sih jalan haga, juga di semua jalan haga. Itu sana haga, itu bukan haga. Wala nila tumawa kaya tulo hagutu. Halele, halele. Kaya ko hagatu. Maqaan koo Sinaabat Affaan jedhama. Kan sana dhaloota lammii gaafa rakkoo hunduu dhagaa jirtu Oromoo rakkoo. Jajjabaadha, jajjabaadha. Yaa jajjabaadha jajjaboo. Ookiyyaa lafa qabsaatti dhaqaboo. Ookiyyaa. Ya jajjabo Okiya lafa qabsatti dhaqqabo Okiya Lammii koo yaa jajjaboo. Ookiyyaa lafa lolaatti dhaqaboo. Ookiyyaa. Ya jajjabo Okiya lafa qabsatti dhaqqabo Okiya Qeerroo koo yaa jajjaboo. Ookiyyaa bakka xiqqeetti dhaqaboo. Ookiyyaa. Ya qeerroo ya jajjabo Okiya lafa xiqqeetti dhaqqabo Okiya Yan jajjaboodha. Lammii koo dirriirraa akka ta'e jabaa. Diinatu ragaa ba'e. Addunyaan kuma qaba. Asa akka du'aa hidhamuuf baqachuu. Asa akka dheelaa midhaaniif bishaan hanqachuu. Asa akka faayaa hatamuuf saamamuu. Asa akka horii timamuuf kalaafamuu. Gargaarsa rabbiitiif jabummaa fi malee yoo keenya turre irra seenee kalee. Kanaan dhiirtitii kan sadaateen qaaqne kaayyoon isa ganamaa kan ejjannoo hin daaqne. Qabsaa'onni durii warroonni affeerroo dhaloota qabanii ijaarratan qeerroo. Gidirsaan sanaatee qaaroon isin teenye aarsaa guddaa malee akka galma hin geenye. Baraan barsiisaaf dhaamsaa dhiirattee to'achuu jalqabe. Oromiyaa marsee akkuma goota keenyaa nuti suroorraa jinnee qaamaatti miidhamnee kokkeessitti cinnee irraacha birootiis sarsadii finfinnee yaa qeerroo ni beektu yoo salphaatti finne jabaa miti jettu qeerroon jajjaboodha mirga lammii isaatiif yoomiyyuu dhaqqaboodha. Yaa jajjaboo ookiyyaa lafa qabsaatti dhaqqabo ookiyyaa. Ya jajjabo Okiya lafa qabsatti dhaqqabo Okiya Yaa Oromoo yaa jajjaboo ookiyyaa bakka xiqqeetti dhaqqabo ookiyyaa. Ya Oromo ya jajjabo Okiya lafa qabsatti dhaqqabo Okiya Sobaa miti jabaa miti yaa jajjaboo ookiyyaa mirga sabaatiif dhaqqabo ookiyyaa. Ya jajjabo Okiya mirga sabaatiif dhaqqabo Okiya Eeyyatti hidhaan kan mataa qabsaatti guddisee diina isaa fonqolchee hundeedhaan buqqisee deebattoota haqaa gadaa sanan baasee irreecha hundeessaa tokkummaan ol kaasee. Sabboontonni kanaa warri sammuu garaa mul'ata isaaniitiin warri beekan maraa
tokkummaani humna tokkummaa 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 yaa ilmaanii oromoo tokkummaani humna tokkummaani humna tokkummaa. Galatoomaa horaaf gaarii. Baay'ee nurraa bareeda. Bakkee hayyootni baay'een jiranitti waa jechuun hin rakkisa. Wanni jedhanis xumurameera. Kabajamoo Qeessas Balaay hoogganaa mana lubaa naannoo keenya. Kabajamoo Obbo Junaddin Saaddoo pirezidaantii duraanii mootummaa naannoo Oromiyaa. Kabajamoo Jaalgalaasaa Dilboo. Kabajamoo xiinxalaa siyaasaa Abbaa Qeerroo Jawaar Mohammad. Keessummoota jala bultii ayyaana Irreechaa Malkaa Dooshaa godina Arsii fi magaalaa Asallaatti kabajamu irratti argamuuf asitti argamtan abbootii gadaa, haawwan siinqee, qeerroo fi qarree keenya sagantaa kan akkanatti bareechiftanii sonatti gootan hawaasa magaalaa Asallaatii fi hawaasa godina Arsii aanaalee garaagaraa irraa sagantaa jala bultii kanatti asitti argamuuf dhuftan hunda dura maqaa bulchiinsa magaalaa Asallaatiin baay'ee galatoomaa. Baga bara jala bultii ayyaana Irreechaa Malkaa Dooshaa geenye baga waliin geenye isiniin jechuu barbaada. Akkuma beekamu hawaasni keenya kanaan dura roorroowwan isarratti ta'aa ture karaa bittinnaa'een ofirraa falmataa ture. Bittinnaa'ee gatii kaffalaa ture. Bittinnaa'uu san keessatti jaalleewwan har'a magaala keenya keessatti maqaa isaaniitiin daandii moggaasne kun guyyaa ifaa har'a argine kana nutti agarsiisuudhaaf gatii kaffalaniiru. Har'i keenya kalee keenya keessa ture. Kalee keenya warri gatii kaffale har'i keenya akka akkanatti fuufi nus gurmoofne bareenne walutumne sonaa fi duudhaa hawaasa keenya isa ormi kaleessa irratti leellisee awwaaluuf geerraraa ture mataa isaa ol qabnee eenyummaa keenya kan itti lallabnu waan ta'eef irra deebee baga jala bultii ayyaana Irreechaa Malkaa Dooshaa waliin geenye isiniin jechuu barbaada. Ayyaana kanarratti qeerroo fi qarreen keenya hawaasni magaalaa Asallaa hawaasni godina keenya keessummoota keenya naannoo biraa irraa kabaja ayyaana keenyaatiif jecha kibbarraa hawaasa Sidaamaa, hawaasa Alaabaa, hawaasa Kambaataa, Haadiyyaa nuuf jecha kan asitti dhufan. Kanaaf hawaasni keenyaa fi qeerroo fi qarreen keenya Irreecha boruu irratti akkuma sagantaa kana kiyya jettanii abbummaan itti gaafatamummaa fudhattanii duudhaa fi sona hawaasni keenya qabu deebistanii utubdanii dhaabdan keessummaa keenya dursuudhaan safuu fi duudhaa hawaasa keenyaa abboota keenya kalees dukkana keessa taa'anii gatii kaffalanii har'aan nugaan kana mataa isaanii ol qabnee keessummaa keenya kabanyee walis kabanyee ayyaanni keenya ayyaana murna siyaasaa irraa bilisa ta'e eenyummaa hawaasa keenyaa kan keessatti calaqqisiifnu akka ta'u carraa kanaan dhaamsa isinii dabarsaa. Warri sagantaa kana bareechiftan hundi keessanuu irra deebee baay'ee ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan keessummoonni keenya kabajaa xiinxalaa siyaasaa Jaalli Jawaarii fi keessummoonni isaa waliin jiran asitti argamuudhaan hawaasa isaanii jala bultii ayyaana Irreechaa Qees Balaayis dabalatee
obbo Juunattis dabalatee obbo Galaasaas dabalatee as ba'anii walumaan nagaa isiniin jedhanii ayyaanni irreechaa kan uummata Oromoo kan safuu fi duudhaa keenya qofa calaqqisiisee sabaaf sallammiin bakkee maraa asitti argamanii ayyaana irreechaa sabni yookaan uummanni bal'aan akka Oromiyaatti arfaffaa yookaan sadaffaa ta'uutti deema waan ta'eef kanaaf qoonni keessan hunduu guddaadha. Jaalleewwan yookaan kabajamoon keessumoonni keenya asitti argamanii nagaa dhaamsa hawaasa keenyaan akka dabarsan isin affeeruu barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa. Asitti dhufaniitiin ijoollee leenjisoo diigaa, ijoollee roobaa buttaa, ijoollee iseenaa ullufeetiin baga gammaddan isiniin jechuu barbaadanii baga gammaddanii. Oromoota jiraattota kutaa godina Arsii isin gidduutti argamu kiyyaa fi gammachuun natti dhaga'amu guddaadha. Magaalaa kanallee qaamaan jiraadhee arguu baadhu waggoota dheeraa hedduudhaa fi gammoojjii keessan ture jechaadha. Qabsoo bilisummaa Oromoof jecha namoota har'a kunoo isin kabajanii maqaa moggaastanii fi maqaan isaanii akka jiraatu taasistan warra akka Nadhii Gammadaa warra isaan dura turan immoo jaarsoliin dura turan hunda yaadachuun keessan hunda caalaa na gammachiise. Baga gammadnee baga gammaddan isiniin jedha. Hunda caalaa waan hin jedhu godinni kuni gabrummaa yoo ta'e gabrummaa hadhaawaa argi. Qabsoo yoo ta'e qabsoo hadhaawaa godhe. Dararaa yoo ta'e mootummoota wal duraa duubaan ka'an jalatti dararaa guddaa argi. Haa ta'uuti waan tokko bakka jiraatu hamma dhumaatti hin turu falmaa gooneen qabsoo akka Oromootti harka wal qabannee gooneen bakka har'a jirru geenyerraa jecha. Gootota keenya har'a yeroo yaadannu bakka tokko geenye yaadachaa jirra. Kanaan dura warri nu tuffatan warri homaan taran nu jedhan har'a jecha isaanii of duuba deebi'anii yoo ilaalan waan hedduu itti gaddus itti aarus itti qaanfatu jedha. Kanaaf gabaabaatti keessummeessanuu gootaniif galatooma. Qabsoon jalqabne hin dhumne itti fufaa jabaadhaa ijaaramaa walquba qabaadhaa tokkummaa jabeessaan isin jira galatooma. Galatooma kabajamtoota jiraattota magaalaa Asallaa kabajamtoota keessummoota asitti argamtan akkasumas qabsaa'ota asitti argamtan obbo Galaasaa Dilboo bara dheeraadhaaf ijaan arguudhaaf hawwaa turre qabsoon walitti nu fiddee asitti wal argine akkasumas qabsoo ulee akka maaraatoonii riillee harkaa fuudhee yeroo ammaa kafiniinsaa jiru ilma keenna obboleessa keenna Jawaar Mohammad akkasumas Qasiis Balaay Makonnin luba keenna isin wajjin jirra qabsoo isin godhaa jirtan keessatti. Qabsoon Oromoodha bara dheeraa keessa qaxxaamurtee har'as geettee jirti. Godinni kun seenaa Oromoo keessatti adda dureedha. Qabsoo Oromoo keessatti aanoleen har'a namni baay'een yoo akkatu dhageenna. Aanoleen kitaabni hin jiru barreeffamni hin jiru jedhan. Barreeffamni gaara keenna keessa ciisa, Cilaaloon keessa ciisa, Mooyyee Kenteerii keessa ciisa. Barreeffamni gosa keenna keessa ciisa, balbala keessa, ibidda keessa ciisa. Qomaa qoorara jaalala jaarsotii kennaa keessa ciisa, hawwata kennaa keessa ciisa. Gosa gadi baafna miliyoonan salfiidhaan gadi baafna aanoleen dhugoomsuuf.
haroo qeerroo itti waamuu dandeenya. Hunda isaa lafa qabsoon biyya tana keessatti adeemsifame lolli eessatti akka adeemsifame odoon ta'in qabatamaadhaan tarreessuu dandeenya. Ilmaan Oromoo baratanii jiru. Har'a namni tokko kan nutti himuu miti. Magaalaan Asallaa seenaa guddaa hojjettanii jirtu. Waggaa 30 keessatti seenaan guddaan har'a hojjetameera. Waan anilleen hojjetin hojjettanii jirtu. Bulchaan godina kanaa akkasumas meeyarri yookiin bulchiinsi magaalaa Asallaa kantiibaa baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Maaliif magaalaan tun akka Oromoo taatu Oromeessitanii jirtu maqaa gootota keenyatiin maqaa gaarren keenyatiin jarri sun gaara turan. Gaarren san keessaa tokko obbo Galaasan waliin turan waliin qabsaayan isaan har'a lubbuun hafanii asitti jiran. Jaalnadhiin isaan wajjin ture. Jaal guutama hawaas isaan wajjin ture. Hundi isaaniitu jechuudha. Kanaaf galatoomaa ulfaadhaa baga nu yaadattanii waliin jirraa qabsoo itti fufaa jedha. Hunda dura uumaa hundaa fayyisaa hundaa kan bara baraan jijjiiru kan seenaadhaan jijjiiru waan hunda gochuu kan danda'u waaqa keenyaaf galanni haa ta'u. Waaqayyo yoo barbaade hannu isaa 24 jennu daqiiqaa 24tti raawwachuu danda'a. Kan inni jedhe hundumtuu hin ta'a. Kan inni hin jenne immoo takkaan ta'u. Kabajamoo obbo Jawaar xiinxalaa siyaasaa sabboonaa goota nama siyaasa sirriitti galeef siyaasi ammayyaa dhugaa dubbachuuf bara kana Oromoo hundaafuu siyaasni nuu galeera. Oromoo fuula wallaalee wal hubatee walii galee wal dhaga'eera. Eebbi abbootii keenyaa yoo walii galan alaa galanii alaa gallaan immoo roobni naman dhoomu aduun naman dha'u waan hunda arganna. Kanaafuu barri kun nu'iif bara addaati. Kana Waaqayyo nurratti haa hirraaffatu. Yeroo hundumaa Oromoon yoo laga deemus yoo bobba'us yoo rafus qonnallee yoo oolee odoo qambaran hidhiin ofirra gattaa'ee qotiyyoo lafa nama saawwa daggala bineensa daggalaallee eebbisa. Akkasii miti margaa madda isin haa sifeessu qacceen dirra isin haa ta'u hallayyaa baddaa fugugu isin haa ta'u ija isin laalte qoreettaa cabsuudhaan qotiyyoota akkasitti eebbisa lafas namas. Bara kana gaa Waaqayyo nu dhagaye. Amma asitti wanti hojjetame wanta guddaadha. Magaalonni hundumtuu kanarraa barachuu qabna. Siyaasni nuu galte amma kinoo kanan jedheefi iyyuu miti rasaasa tokko susii miti rukutuu isin barbaachisu akka amma kaantibaan bulchiinsa magaalaa sabbata magaalaa Asallaatii fi sabbatas garaa kiyyatu waachi jiraa wanna natti hin tolle jira achitti. Kanaaf qalbii kiyyaachi na dhaqe. Kaantibaan magaalaa Asallaatii fi bulchaan godina kanaa obbo Abaadir kan hojjetan hojii guddaa hojii seenaa jechuudha. Seenaadhaan jijjiiruu jechuun kan akkanatti hojjechuudha walirraa barachuu qabna. Ani waan baay'ee naasa'u barri kun bara nagaatii nuuf xixiqqaan keenya nuuf haa guddatu. Qeerroon qarreen yeroo hundumaa akkanatti akka leellifamtan akka ergamtoota jechuun malaa'ikti jechuudha afaan akka malaa'ikti ergamtoonni kan ergaman yoo Waaqayyo namaa araarame nagaaf ergamu yoo Waaqayyo dheekkame immoo waraanaaf isin ergamu hin mo'atan jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo isin wajjin haa jiraatu ulfaadhaa galatooma. Ijoollee Jilaaloo akkam ooltan? Nagaa ooltanii? Amaan Rabbiiti? Baga irreecha malkaa dooshaatiin isin ga'e. Baga nagaa walitti nu deebise. Dhugatti guyyaa irraa
magaalaa tana abbaa biyyaatiin, abbaa dhugaatiin, abbaa haqaatiin moggaaftanii irreecha yeroo dheeraadhaaf hafe immoo malkaa keessanitti, gaara keessanitti, dachii teessanitti kabajuuf nu affeeruu keessaniif baga kanaan isin ga'ee baga isin injifattanii isin jaa. Ergaan ani isin dabarsuu barbaadu falmannee mo'annee jirra. Kafalmine saba tokkoo ni miti. Sabni nuuf diinaa hin jiru. Har'a dhiisati. Gaafa ol barre kana dhiisati. Gaafa ol barre kana dhiisati. Gaafa dukkana keessatti Galaasaa Dilboofaan, Naadhii Gammadaafaan, Waaqoo Guutuufaan falmatti seenanillee qabsaa'onni keenya, diinni keenya sirna cunqursaa naftanyaati jedhan. Bara keenyas, bara qeerroos diinni keenya sirna cunqursaa wayyaanee jenne malee takkaa saba Tigree hin jenne jechuudha. Gaafa sirna naftanyaas ummanni Amaaraa diina keenya hin turre. Arras gaafa wayyaaneen turte diinni keenya sirna malee ummata ta'uu akka hin qabaanne sirriitti beekuun barbaachisaadha. Har'as qe'ee teenya irratti, biyya teenya irratti ayyaana keenya deeffannee yoo kabajannu, gootota keenyan karaa yoo moggaafannu, saba tokkollee tuquuf, saba tokkollee xiqqeessuuf aarsuufi miti. Kennan boonuuf malee ka namaa xiqqeessuufi miti. Kenna ol qabuuf malee ka ormaa gadi qabuufi miti jechuudha. Asallaanta Oromiyaa taatus, asallaanta Arsii taatus sabaa sablammii hunda keessa jiraata. Amaarri nu keessa jiraata, Guraageen nu keessa jiraata, Silxeen nu keessa jiraata. Hiyyeessa akka kennati maqaa isaatiin naggadan malee isaaf tirfiin buuteen beeydu jechuudha. Kanaaf qeerroo dhageessu. Sabni nu wajjiin jiru hundi dimookiraasii nagayaa keessatti carraaqqatee hojjatee akkuma keessanitti jiraata jechuudha. Kanaaf warri maqaa isin balleessuu barbaadu, warri Oromiyaa maqaa balleessuu barbaadu, ka Arsii maqaa balleessuu barbaadu, ka Cilaaloon maqaa balleessuu barbaadu, sabaaf sablammii walitti naquu barbaada. Sabaaf sablammiin dubbiin qabnu, sabaaf sablammii wajjiin rakkanne, wajjiin hiyyoomne, wajjiin ajjeefamne jechuudha. Nuyi qeerroon, nuyi ummanni Oromoo wabii walqixxummaa biyya kana, wabii sirna federaalizimii biyya kana, wabii wal kabajuu, wal jaalachuuti jechuudha. Maaliif cunqurfamne beeyna, maaliif ajjeefamne beeyna, maaliif dhiibamne beeyna jechuudha. Waan ofirratti hin jaalanne namarratti hin jaalanne jedhaa miti Rabbiin. Kanaafuu ayyaana har'a kabajattan kanas poolisii Oromiyaa wajjiin, bulchiinsa keessa wajjiin, haasabaa sablammii isinitti dhufu wajjiin, jiraattota magaalaa kanaa wajjiin akka Oromootti qofa osoo hin ta'in akka ilma namaatti, akka saba bal'aa magaalaa tanaatitti akka kabajattan hadaraa isiniin jaa. Takkaa isin abdadhee wayin saalfadhee beekaa. Har'allee yoo kataa'u taate kaleessa Finfinneetti irreessa irreeffannee yeroo murteessinu hogganoonni keenya yeroo murtii fudhatan magaalaan hin jeeqamti. Oromoof sabaaf sablammiin wal fixa. Namni hin dhuma jedhanitti warri jinni nutti yaamaa turan jechuu hin salphifne jechuu. Nama miliyoona 7 itti baane sabaaf sablammiin buqqa'ee dhufe biyya alaatii biyya keessaa walitti yaa'ee Finfinneetti odoo bishaan hin jigin imimmaan seexanaa qofti jigee nagaan irreeffannee adda galle akkasii mitire. Usi warri asallallee ayyaana keessan ayyaana irreechaa hogganoonni keessan obbo Abaadir obbo Huseen ayyaana kana hoggaa miidhaysan ayyaana kana qopheessanii haala mijeessanii yoo isin yaaman isin abdataniiti akkasii miti. Odoo isin abdachuu baatanii kanan godhan sila way saalfachiiftanii way gaabbiftanii akka gaabba way gootanii Oromoon walirratti hin gaabbu walirratti abdata malee. Kanaaf Oromoon gaabii walii ta'a kafana walii ta'a malee waliin gaabbisu akka boru gaabbu osoo hin ta'in bara dhufullee kana caala akka isaan godhaniif hamilee isaanii eeguuf ayyaanni kun nagayaan tokkummaan jaalalaan akka xumuramuuf yoo galtan immoo qushaasha lafatti takkitti osoo hin hambisin magaalaa tana akka itti argitan daran qulqulleessanii akka galtan isin dhaama. Baga kanaan nu ga'ee baga as geenye galatooma ayyaanni ayyaana milkii isiniif haa ta'u.